Afaanni Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba gaafa jedhanii callisanii miti. Miskiina wallahi. Akkam Oromoo Nation video biraa walitti deebineerra. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan subscribe. Namni of ajjeesuuf jiru tokko yookaas namni of fannisuuf jiru yookaan lubbuu isaa balleessuuf jiru tokko yeroo kamidha kan inni du'eera jedhamu yookaan hin du'e kan inni jedhamu yeroo kamidha? Barbaadu jiraachuus mamataasi jiraadhu kufeen oolle. Daddafi of ajjeesi ilaaleen deemaanis. Of ajjeesaa hirtamte? Daddafi of ajjeesi anis nama of ajjeesu takka arginu waan ta'eef ilaalee man deemade. Daddafi of ajjeesi? Ajjeesaa hirte. Maal si fadhiisu si. Finichi. Xinnoo see ol fagaatte mini wantooti. Maanni atis duufi? Maanni yeroon barbaadetti nu ajjeesa. Yoo boris ammas boodas maanni namni isaa badeera. Jechuun namni du'aan silas yoo du'e dhiisee badaa adda addummaan qaboodheen. Eewu du'aan? Sii du'aan? Jechuun si arrabsuu maaliif tun taane? Ati sila ofan ajjeesatee gaafuma yaadde sammuu kee keessatti duuteetta waan ta'eef amma dhuftee foon kee yoo du'es badaa duutee dhuftee waan ta'eef fedhee. Malee hamaa waan si arrabsu maaliif miti. Duufi malee hin duune. Namni gaaffii gaafatu tokko deebii argachuu hin qabu. Namni gaaffii gaafatee deebii argachaa akka hin jirre beekamaadha. Namni barate gaaffii mirgaa gaafata. Gaaffiin kun immoo deebii ofii qabaachuudha. Ishii akkam jirtu hundi keessan uummanni Oromoo baay'ee dhiyaa kan jirtan hundumtuu nagaan siniif haa ta'u jecha hadhanii kan fuuldura keessanitti dhiyaatee fi baay'een keessan waan beektan itti fakkaatu garuu akkasiin bartanii jedhee kan dhufee har'a ifa manaaf taasisaa garuu fuuldura keessanitti bo'oon hin barbaachisu ture garuu dhiirri fuuldura namaatti hin bo'u. Kanaaf maal jedhan beeku suurri ishee irraan gadii kan irratti kan argitan maskii mangee jedhamti. Maskii mangee jedhamti baay'ee keessan TikTok irratti hin beektu. TikTok irratti beektuuni beektus namni muraasni beektu jedhee yaada garuu waan beektan itti fakkaata hundi keessan hin beeku. Beeku keessan illee hin beeku garuu share follow gochuutiin ishee bira akka gahu naaf taasisa. Maaliif akkan barbaade ishee bira gahu immoo isa isinitti hima maaliif seetan beektu. TikTok irratti ishee argee amma miti argan ishee gaafadhe. Amma miti tureera baay'ee ture ergan ishee gaafadhe garuu isheen anis gaafachuuf mirga nan qaba natti fakkaata. Mirga akka nam tokko nan qabanis bakka gaafachuuf mirga nan qaba. Kanaaf isheen mirga koo naaf eeguu hin dandeenye mulee dhiifama naaf godhes. Nan dhagaa waa'ee keessaa yeroo baay'ee dhiifama naaf godhe garuu anis gaafachuuf mirga nan qaba natti fakkaata. Innaa maal seetan beektu takka dhiifama naaf taasisaati gidduutti. Maal seetan beektu TikTok irratti ishee ergeen follow isheen gaafadhe follow isheen godhe TikTok ishee jaalladhe natti tolinaan follow isheen godhe isheen immoo follow back na gochuu didde maaliif kun afaan tokko naa gaafadhaa follow back na gochuu didde afaan tokko naa gaafadhaa share walii godhaate akka ishee bira gahu naa taasisa galatooma nagaan tura. Dhiirri garuu akkasittiidhaan hin bu'aa. God please no! No! Shalom akkam jirtu? Har'a kunoo faaruu cidhaa lakkoofsa shanaaf ifama lakkoofsa sadaffaa qabannee fuula keessan duratti misirroowwan lamaan indaaluuf shibirree of dura goonee jirra. Faarsina akkana jennee faarsinaaf Addis Abaadha ka warshaan baaqila. Kan hindaaluu faatika kan shibirree faatika carraan qaayilaa inna.
Addis Ababa akka warshaan baaqala ankan indaalu maddiin carraan baay'ilaa. Addis Ababa akka warshaan baaqala ankan indaalu maddiin carraan baay'ilaa. Kan indaalu carraan baay'ilaa. Kan jiborreessu carraan baay'ilaa. Tokko tokko carraan baay'ilaa. Carraan baaqala carraan baay'ilaa. Carraan baaqala carraan baay'ilaa. Warshaan baaqilaallee Addis Ababaa ta'u abbaa manaa haadha manaa inni walitti eebbisu sun jechuudha. Nama tokko akka ta'e garuu beektu ilaaltaniitu akka nama tokko ta'e. Yoon akkan akkas jedhu sinne bu'u. Wal bukkeetti kan godhe kaasee? Maal kun? Hattoonni addunyaa kanarra jiranii hin baranne moo sammuun qaban moo barumsi isaan baratan maalidha? Hattuun eenyudha? Yookaan immoo hattuun eenyutti baay'ataa? Dhiifamanaaf godhaa garuu riseerchii dhiyoo hojjetamee argamedha jechuudha kun. Kana beektuu laata addunyaa kanarraa hattoota persentii 75 ol ta'anii baakgiraawundiin isaanii qoratamuudhaan sadarkaan barnoota isaanii injinariingii akkasii bira gahamuu danda'eera. Akkasumas illee dabalataan hojjettoonni persentii 14 ol ta'an googilii keessaa hojjetanii kaampaasii galanii yookaanis kolleejjii galanii kan hin barannedha. Afaanni Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba gaafa jedhanii callisanii miti. Callisanii miti kun Oromoo miti namoota Itoophiyaa keessa jiraatan mini faranjiin iyyuu haasoo jalqabeera jechuudha afaan Oromoo. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Fayyaadha? Ani nagaadha. Galata Waaqayyoo. Baga ayyaana irreechaan isin gahe. Yeroo kana keessa wantoota hundumtu Waaqayyoo kennuuf kenneerra galata Waaqayyoof haa kennu. Akkasumas immoo oolaa keenya wajjin nagaan jiraachuu haa itti fufnu. Dur namoonni gaaffii tokko Yesuus gaafatanii. Oolaan kiyya eenyuti? jedhanii Yesuus gaafatanii. Yesuus immoo seenaa tokko isaanitti hime. Gaaffii tokko namichi Yahudaa tokko magaalaa Yerusaalemii gara magaalaa Yerikootti deemaa ture. Karaa irraa garuu hattoonni isaa ilaalanii qarshii isaa fudhachuu murteessan. Isaan of isaanii dhokatanii namicha eegan. Namichi yommuu darbu hattoonni isaa duubaa ba'an isaatti rukutanii qarshii isaa hatani. Yeroo xiqqoo booda lubni tokko karaa sanaan yommuu darbu namicha ilaale akka du'e isaatti fakkaateeti deemuu itti fufe. Achiin booda namni gosa Leewii tokko dhufee namicha du'aa fakkaatu ilaale isa eebbisee deemuu itti fufe. Dhumarratti namni Samaariyaa tokko dhufee yommuu namicha Yahudaa argu baay'ee ajaa'ibsatee isa gargaare. Yesuusiin akkas jedhee isaanitti hime. Oolaan kee nama si bukkee jiraatu qophaa miti. Oolaan kee nama gosa bira qabudha. Ayyaana gaarii Rabbii keessan wajjin haa ta'u. Wanti hojjetan baay'ee nutu jiru. Jechuun TikTok irraa sooshaal miidiyaa kanarraa achi as baanii wanta hin tattaane jecha hin taane fayyadamuurra waan gaggaarii hojjenne dabarres ikkoo xuruudha. Namoota keenyaafis gaariidha. Namoota ilaalaniifis gaariidha. Suma mataa keetiif illee gaariidha. Garuu warra wanta akkasii hojjetan kana. Miskiina wallahi. Way kunturro wadani abo way mutena felani abo na way na namalle abo way silaka jalala abo way matuma senani abo na way. Ila yeroo mana rifeensaa seennu rifeensa diqqaa lafarratti hin arginu. Yeroo mana garaajii seennu akkasuma zaayitii jiddemaanii lafarratti hin arginu. Garuu qoy warri baankii maal ta'aniirani? Maal warra baankii muudiin qabatinaa mi'oomoo hin obuusaa? Warra baankii dhiisaa muudii oomoo. Sirriidha. Mana rifeensaatti rifeensa lafa bubbuun argina. Iddoo adda addaatti waan lafa bubbuun argina. Baankiitti maaf birrii lafa bu'uun arginu? Namichi kun yeroo hunda biira 8 dhuga. Sababii maaliif filaata?
Gaafadhu laata? Koo inaan gaafadha. Akkam jirtu? Nagaa galata rabbi. Dhiifama waan ta'e sin gaafadha jedheen. Rakkoon qabu na gaafadhu. Yeroo baay'ee biiraa dhugdu na biraa biira 8 dhugdu. Wayin dabarstan wayin irristan yeroo hunda baay'een isaa 8. Sababii maaliif dhugdu biira 8 mee? Gaaffii kee bayeessa. Yeroo tan baay'ee jaaladhu sadin qaban. Isaa yaadachuu jecha lama isa Ameerikaa jiruuf. Lama isa Dubaay jiruuf. Lama immoo isa Finfinnee jiruuf. Lama shii kana immoo ofii kiyyaafan dhuge. Maal ta'e har'a biiraa jaa kan dhuge? Hiriyaasa waan ta'e moo gaafadhu laata? Maal har'a rakkoo jira moo biiraa sin affeeru? Laaki ani mataatti dhuguu dhiisira. Gosh qaxalee nama. Kana bakka. Dhugaatii dhuguu baga dhiiste. Yaa guys, videoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Yeroo biraa viidiyoo biraan amma wal arginutti